Tole, akkam jirtu hordoftoonnii fi dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii kan keenyaa. Eh, Bakka jirtanitti nageenyi kan koo isin akka qabu isiniin jechaa. Mee guyyaa irraa taajjabbii tokko waan hin taajjaben qabadhee isinii dhiyaadha. Maal argitee maal taajjabdee maaltu si qunnamee yoo jettanii akka tasaa ta'ee yookaan immoo akka carraa ta'ee jechuudha. Asuma Itoophiyaa keessaa yuunivarsiitii tokkoon qormaata biyyoolessaa qoruudhaaf yookaan immoo qormaata kutaa 12ffaa kan yuunivarsiitii seensa jechuudha. Intaraansii qoruudhaaf deemee jira. Laa kun aansar shiitii isaati. Kan hin qabadhee yeroo kun jechuudha. Aansar shiitii kan ijoolleen yookaan barattoonni irratti deebii guutanidha. Maal argitee maaltu si qunnamee yoo jettanii waan ajaa'ibaati. Maal inni barataa gaafa adimiishiin nambarii isaa guutu lakkoofsa 9 gara kanatti deebisee barreessa. Faallaa jechuudha. Silaa gara kanatti ta'u gara bitaatti deebisee barreessaa. Barataa akkasiin argee maqaa ofii kan barreessuu hin dandeenye argee. Maqaa ofii jechuudha. Kanuma maqaa ofii barreessuu hin dandeenye namoota akkasiin argee. Namni kutaa 12 waggaa 12 baratee attam godhee akka inni maqaa isaa barreessuu dadhabu maqaa ofiisaa jechuudha. Maqaa ofiisaa. Ofuma keenya harkaa fuuneetii warri qorru barreessaa oollee barataa tokko lamatu ta'e waan tokko. Garuu kutaa keessaa maajoriitii jechuudha. Ijoollee 36 keessaatii gara nama 20 waan ta'u waan akkasii qaba. Qormaata tokkittiitu ta'e gaarii. Hanga ammaatti qormaata 4 qoramaniiru arfan isaatti sanuma. Waan ani taajjabe gaa maalinni amma bor namoota akkasiiti gaa kan kutaa 12 xumurreera jedhanii dhaqanii paarlaamaa seenanii bakka nu bu'anii murtee adda addaa dabarsan. Dhimma fayyaa irratti, dhimma barnootaa irratti, dhimma qonnaa irratti, dhimma siyaasaa irratti, dhimma biyyaa irratti, dhimma kabajamuu mirga dhala namaa irratti, dhimma olaantummaa seeraa irratti, dhimmoota adda addaa irratti namoota kana kan murtee dabarsuudhaaf deeman jechuudha. Jiruuf jireenya keenya irratti miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan naannoos ta'uu danda'u. Akka federaalaattis immoo miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa ta'uu danda'u jechuudha. Karaa kamiin ta'uu akkamittiin ta'uu danda'u isaanuu maqaa isaanuu barreessuu hin dandeenye yoo naan jettani. Mee namoota kutaa 10 biraa kufanii hafan ilaalame. Yookaan 12 ga'anii qabxiin dhufuu fi dideennaan hafan. Achumaan yoo dargaggeessa ta'e liigii gandaatti dhaqee galaa liigii dargaggoota gandaa jechuudha. Yoo shamarree taates dhaqxeetuma liigii dargaggootaatti galti. Achuma keessatti waa jajjabaattee waan warri gandaa ajajan kana waa tokko tokko hojjetti. Warri aanaarraa dhufanii argu. Sana booda itti gaafatamaa liigii dargaggootaa kan gandaa ta'a yookaan dura bu'aa ta'a. Dura buutuu taati. Sanan booda waggaa 2-3 booddee liigii kan dargaggootaa kan ittaanaa yookaan immoo hojii raawwataa kan aanaa taati yookaan ta'a. Aanaa irraa immoo takka hojjetee waggaa 5-6 booddee godina gala. Waggaa 3-4 booddee amma immoo mana maree bakka bu'oota uummataatiif egaa dorgomaa ta'ee kaadhimamaa filannoo ta'ee obbo Abaluu kabajamoo jedhamanii yookaan aadde Abaluu kabajamtuu jedhanii nuu dhufu jechuudha. Nama maqaa isaa barreessuu hin dandeenye, nama lakkoofsa 9 garagalchee barreessu, nama aansar shiitii kan irratti waa tokko sirreessee itti himamee orienteeshiniin kennamee fi gargaarsi barbaachisu godhamee fi nama kana irratti waa guutuu dadhabeetu biyya bulchuudhaaf deemaa jechuudha.
Al tokko injinar Indaalee Abbabee akkas jedhe bara mootummaa yaadi keessa Finfinnee hojiidhaaf qacarameetu tuma jiru namni inni mana irraa kireeffatee jiru miseensa mana maree bakka bu'oota uummataati yookaan paarlaamaati. Namichi kun beekee maqaa isaa barreessee mallateessu. Qubatti dibamee fiitu qubaan mallateessa akkasitti jechuudha. Akkasiin mallateessa. Garuu miseensa paarlaamaati. Dhimma dippiloomaasii biyyaa irratti, dhimma barnootaa irratti, dhimma haajaalaa irratti, dhimma miliitarii biyyaa irratti, dhimma fayyaa biyyaa irratti, dhimma barnoota Itoophiyaa irratti, dhimma qonnaa Itoophiyaa irratti, jiruuf jireenya hawaasa Itoophiyaa irratti, waan hundumaa irratti murtoo dabarsaa oola waan jedhameef harka reebaa oola jechuudha. Ani warra irraa akkasii jechaa hin jiru. Ani warra irraa hin beeku. Warra amma kan biyya miseensa paarlaamaa ta'anii bulchaa jiran yookaan immoo murtee adda addaa nuuf dabarsaa jiran hin beeku isaan. Isa kanaan duraan jedhen waan dooktar injiinar Indaalee Abbabee jedhen jedhen. Adeemsi isaa attamiin achi ga'an yoo jettanii isaan sun illee silumayyuu hin baranne kan harkaan mallateessan sun kan qubaan mallateessan sun. Warra ammaa immoo maqattiinuma iyyuu tarii gaafachi ga'anii suuta jedhanii barreeffachuu danda'u maquma sana iyyuu. Waan nama ajaa'ibu masarata timirtii jedhanii warri durii ifama. Masarata timirtii jedhanii bara dargii baratan abbooliin keenya haadholiin keenya sirriitti qajeelchanii barreessu barattoota ijoollee amman arge kana caala. Kun biyyaaf kisaaraadha. Maatiidhaaf kisaaraadha. Mootummaadhaaf kisaaraadha. Barataa sanaafis kisaaraadha jechuudha. Nama akkasiitu yuunivarsiitii galuudhaaf qorumsa qoramaa jira. Attamittiin kutaa gadiitii ba'anii akka dhufan rabba beeku waaqayyoon beeka kana. Kanaaf barattoonni keenya warri gara gadii jirtani amma jabaadhaa qoradhaa dubbisaa qo'adhaa jabaadhaatii dubbisaa barnoota keessan hordofaa barsiisonnis jabaadhaatii nu barsiisaa gaafa dhufanii yuunivarsiitii ga'an kolleejii ga'anii akka isaan biyyattis ofittis maatiidhaafis mataa dhukkubbii hin taane jechuudha. Haaraan oolle dhugaa rabbiiti. Maaliif namni maqaa isaa sirriitti qajeelchee barreessuu hin beekne maqaa isaa keessaa qubee hambisee dogongoree barreessu attam godheetu borii utuu qormaata jalqabaa qofa irratti ta'e innaa bakka naasuu dhagaa inna waan haaraatti ta'eetinna. Amma qormaata 4-5 qoramutti barataan dogongoru kun barataa attamiiti. Kanaaf kanan taajjabee waan nama ajaa'ibuudha. Warra qoramtaniif qoramaa jirtaniifis warri soshaalii fixanii naachuraalii irra jira. Carraa gaariin isin hawwa. Warri hojjettan milkaa. Warri hin hojjenne immoo deebi'aatii seektara biraa keessa waan isin baasu. Qonna ta'uu danda'a, daldala ta'uu danda'a. Waan biraa jechuudha. Waan irratti dandeettii qabdan hin dhabdan. Namni waanuma tokko hin danda'a. Yookaan daldaluu danda'a yookaan qotuu danda'a. Yookaan hojii daldalaa hojjechuu danda'a. Faddaalaa sadeen jechuudha. Yookaan konkolaachisuu danda'a konkolaataa. Waan dandeessan tokko hin dhabdanu gara sanatti deema. Maaliif biyya tokko keessatti seektarri barnootaa yoo kufe seektara hundumatu kufe. Fayyaan achi keessaa ba'a, qonnaan achi keessaa ba'a, teknooloojiin achi keessaa ba'a, ijaarsa achi keessaa ba'a. Inni biyya bulchu achi keessaa ba'a. Kan seera kabachiisu achi keessaa ba'a. Kan seera baasu achi keessaa ba'a. Kan seera tumu achi keessaa ba'a. Seera raawwachiiftuun achi keessaa ba'a. Poolisii biyyaa kan qopheessu, kan gamaggamu achi keessaa ba'a. Seektara barnootaatiitiyyuu ogummoolee warra kaaniif hundeedha jechuudha. Ka'umsa jechuudha. Beezii jechuudha. Gaafa seektarri barnootaa kufoo seektara hunduma kufaa. Seektarri hundi kufee jechuun immoo biyya kufe jechuudha. Kanaafan dubbii kana kaasee
namni hundumtuu qixa jirutti waan danda'uun hojjetee sirna barnootaa Itoophiyaa, kaarikulamii barnootaa Itoophiyaa, akkaataa kenniinsa barnoota Itoophiyaa biyya keenyaaf fooyyessuun nurraa eegama. Galatoomaa anis gahee koo nan ba'a, isinis gahee keessan ba'a. Barataanis, barsiisaanis, maatiinis, mootummaanis hundumtuu gahee isaa yoo ba'e kufaatii amma jiru kana seektara barnootaa akka isaan dadhabe kana deebisanii lafaa kaasuun ni danda'ama kan jedhuun isinii dhaama. Galatoomaa ulfaadha.